السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرت عقيدة صحيحة، عقيدة سري كان جرمو كرا ربني في رسول الله أججا كرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرتجرات تريدا كرا صحابان رسول بودا الرترنيدا أبو بكر عمر عثمان علي صحابتني هندساني والرسول صلى الله عليه وسلم صحابة ساني قلت كرا جررت تانتو عقيدة سريدا كرا سنرنا من تأجر أكهمات أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وينفون عنه ما نفى عن نفسه. ربي فواني إنه في سبتشيسه نسبتشيسو في والربي أفر أمر من مر أهل السنة والجماعة جت وأن ربي إن كان في ساتيك سبتشيسه فكنا في يوفر أنه آية ساكيست ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربين واني إسا فكاتو فكيسا وانتي تقول له هنجرو ربي فكاتا هنقابو جتشو أتبودو وهو السميع البصير إسا أغهات أرغات إن أغهاني أرغ ربين كينيا إن أغها ني أرغانو تأكس جنة ثم ربين فين جده وهي ربين تعالى أف ربين أف إسان أف بيكو تعالى نوت ربين بينو إسا رسول ربين بيكو تعالى نوت بينو وانت في ربين كينيا وهو السميع البصير ربين أغهاني أرغا أرغاني ساس أغيتني ساس كينيا تكني فكاني كان إساف ملو كرا إساف ملون أكساف ملوت أرغا أكساف ملوت أرغا كم مخلوقات كوني فكاني يجود أكما كانس الرحمن على العرش استوى قجن ربين كينيا عرشي رتي ألتو سانو فيمه ربي عرشي رتي ألتو إيغانو فيمه نوتي إيست رسولة على ربي يعني واي ربي بيكناف ربي أرشيرتي أول انتهاني جنة مرمي ربي كينيا أرشيرتي أول تأجر أكو من مفربته ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى آية النبرة اللي كان سنة أكيكو هدو إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كان ربيتي أول كراجل هاسان غارين hojiin gaggaarin kan rabbiitti ol kora su'uudini kan inni ta'u ol koruu jechuun kara oliitti kanaaf rabbiin keenya kara olii kana jira kara oliitti mubakkinni jiru arrahmaanu ala al-arshi istawa ashiirratti ol ta'u amintum man fis samaa jedha rabbiin keenya kanaaf rabbiin keenya arshiirrattis ol ta'eeti kan jiru ol ta'iinsa isa namni fakkeenyaaf farda yaabbatee fardarratti ol ta'u gaalarratti ol ta'u mukarratti ol ta'u mana gubbaa ta'u sana miti kan rabbii kan makhluuqaatii waliin fakkaatu gariin mu'awwiltoota maal jedhan ragaa shaa'iree namni jedhillee hin beekamne yookaan namichi jedhe akka himamutti yahudaarraa kan ta'e istawaa bishrun ala al-iraaqi min ghayri sayfi walaa damin mihraaqi bishriin iraaq irratti moohe jechuutti achitti istawaa mooheetti fassarama isa achii sana ragaa godhatanii istawaa jechuun ma'anaa moohuuti malee ol ta'iinsa haqiiqaa miti jedhan rabbiin keenya ol ta'iinsuma haqiiqaa ol ta'e rabbiin keenya isan nuuf dubbate haqiiqumatti ol ta'e rasuulillee sallallahu alayhi wasallam hedduu isaa dubbatanii kanallee sabachiisan ammas hadiisa keessatti rabbiin keenya kara sama addunyaatti gadi bu'aa sulutiin halkanii isiin boodaa gaafa haftee jedhan halkan bakka saditti qoodamee sii xumuraa keessa rabbiin kara sama addunyaatti gadi bu'ee eenyu dhiifama na kadhatu saafan dhiisaa jedhee rabbiin keenya akkasitti ummataaf dhiifama dhangalaasaa jedhan rasuulli sallallahu alayhi wasallam sunis akkamitti rabbiin keenya nuzuula yaliiqu bijalaalihi waan kan isaaf malu kulli halkaniitiin gadi bu'uu isaas argan kara samaa duniyaatti achi gadi bu'uun kun isa namni walirraa gabbu'utti waliin fakkaatu laysa kamithlihi shay ol ta'iinsa isaa keessatti kara samaa duniyaatti gadi bu'uu keessatti wanta tokkotti illee fakkaatu akka isaaf maluun akka isaaf ta'uun akka kan namaatti hin fakkaanne rabbiin kana raawwata akkasitti haqiiqaa isaa sabachiifnaaf yoo kaane rabbiin keenya haqiiqaadhaan ol hin taane yoo jennu qur'aan awwalu ta'a qur'aaniin awwalamu tafsiira isaa ta'e akkuma sahaabaan itti nu fassaraa dhufan kuma naqalame alaa wartafa'a ka bukhaariin naqaletti alaa wartafa'a rabbiin ol ta'e haqiiquma isaatti jechuudha kan kana booda wanni haasawni adda addaa haasa'a mu'attiltoonni rabbiin ol hin taane
rabbiin bakka hunda jiraa warri jedhan jirrii ofii jiraatiifuyyuu waa'ee rabbiis hin beekanu waan jiran galchinetti galanii beekumsaan malatti dubbachuudha kuni jallina nuti kan nuti amannu akka rabbiin ofii sabachiisetti isa sabachiisu akka rasuulli rabbiif sabachiisanitti sabachiisu akka kanatti rabbiif sabachiisu akka kanatti amanna haqa rabbiin nu haa waffaqu dubbiin haqaa yoo laallee qur'aana keessa jira hadiisa keessa jira qur'aanaaf hadiisa wanni faalleesse silas waan itti hojjechuudhaaf rabbiin nu ajaje miti